Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka warri chaayinaalaa ayyaantu asallaatti faarawata tan uggaa jiraattas sabskraayibii godhuun chaayinaala kanarratti wantoota darban wantoota haarawaa guyyaa guyyaadhaan gallakkifama. Hordofaa isiniin jechuun jaaladhaa warroonni haga amma nafaana turtan guddaa isaa galatoomayin isiniin jedhaa keessattuu warroonni yaada gaggaarii naa barreessaa jirtanii hedduu tokko oolmaa guddaan irraa qabdanii galatooma warri har'aan na eegdan jalqabaa isiniin jedha. Egaa ka akkuma gaafii koomentii keessaniin na gaafattaniin deebii kunooti gatii isaa wajjin qabadde isiniif dhufeetoo jira. Obsaan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha viidiyoo kana laayikii gochuun namoota biraan kaa akkasuma keessattuyyuu maakiroofii yookaan immoo maal jedhama kan nyaata ho'isu keessattuyyuu jechuudha biyya keenya keessatti yeroo baay'ee akka waan hin jirreetitti hawwina. Egaa ka isa sanis qabadhee tan dhufee isa san dabalatan qabadhee dhufee meeshaa juusii minaaminallee dabalatan qabadhee dhufee garuu gaafii guddaan na gaafattan isaa foon itti naqanii itti qadaadanii to dafee bilcheechuu sanii gatii isaa nuu gaafadhu jedhantanii koomentiidhaan na gaafattanii jirtanii anis immoo gaafii keessan kabajeetii deebii kunoo isinii qabadhee to dhufee jira. Sababbiin isaa maali namni waa baruu barbaada ofii kiyyarraa ka'ee tan beeka waan ta'eef namni waa baruu barbaada akkuma koosan kanan jedhuun yaada keessan kabajee isiniif qabadhee to dhufee akkasuma ka ammas warroonni yaada qabaatan jiraatan taanaan saanduqni koomentii isaa 24 banaadha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa guyyaa guyyaadhaan kanarratti nu hojjedhu waggaa jettan ta'e ani isin jalaallee bubbuluu viidiyoo isinii hojjedheetan isinii dhiyeessa isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma viidiyoo ani koomentii keessa warroonni illee koomentii yeroo tokko ni dhokata. Istiidiyoo keessa seenee tanan koomentii keessan illee kanan dubbisuun isiniin jechuu jaaladha. Tokkollee koomentii irra darbaa jiru hin jiru. Egaa kan warroonni immoo jajjabaadhu shaggaa gootee waan gaarii hojjechaa jirta. Akkanumatti itti fufii naan jettanii jajjabina addaa naa kennitanii haamlee natti horaa jirtan dhugaan isiniin jedha. Ani waa'ee keessan waan jedhee dubbadhu tokkollee hin qabu galatooman isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma meeshaa waa'ee firiijii faana gaafattanii turtanii sasassoorii isiniifan hojjedha. Akkasuma immoo waan biraallee wanni na gaafattan jira. Hin dagannee haala xiqqoo haalli bakka yeroo waraabunatti mijachuudhaaf hoggaan jedhu maalinni akka carraa wannan barbaadu bootaa san hoggaan deemen achumaan argee hoggaan waraabuudha jechuudha malee baay'ee rakkisaadha biyya keenyatti callisteetuma akka barbaaddee miti akka feetetti kan waraabduu miti akka feetetti waan feete kan karaa irratti hojjettu miti biyya keenya jechuudha. Gabaa hoggaa deemte baay'ee rakkisaadha. Egaa kan warri biyya keessa jirtaniin beektanii warri kunis immoo wanti uumameen jiru tanaan akkuma tanaan dura biyya keenya rakkisaa ta'e akkasumatti jira jechuudha. Garuu maalinni nama itti dhiyaattu bira deemtee namoota galeef hin jirattillee dhiyaachuu baattu maalinni viidiyoo hojjechuuf yookaan immoo itti dhiyaattee dubbisuuf nama galeef utuyyuu jira jechuudha. Nama hundaafi miti. Gimmaashni qaxarameet hojjetaa kan mataa ofiiti miti. Keessattuyyuu ijoollee bakka mataa ofii hojjetan hoggaa taate homaa rakkoo hin qaban. Dhugaa wanti namatti tolan keessa jechuudha warri kan mataa ofii hojjetan keessattuu ijoolleen waggaatti irra jiran dhimma ittiin qaban waan tokko irrattu jechuudha. Nanu akkanatti nan barbaada meeshaa kana wajjin garuu warroonni kun warri qaxaramanii hojjetan warri si waraabsisne jira. Egaa ka anamma walumaa galatti karaa yaada kootitan deema gatii kan meeshaa jechuudha. Kan meeshaa hoggaan jedhu maalinni isa kan na gaafattanii kan juusii kunis kunoo hin jira jedhee anatuyyuu qabeetoo dhufee garuu kan na gaafattan isa almuneemii yookaan immoo isa kan nyaata bilcheechuu kan pireestis moo maal jedhamaayyuu soorii maqaa isaa nan dagadhe ta'e tikikkilii waamee ta'e hin beeku. Egaa ka isa kan gatii isaa gaafadhu jettanii warri koomentii jalatti naa barreessitan isan qabadheetoo dhufee kan kaanii ni jira isiniin jechuufan malee keessattuyyuu isa kan nyaata ho'isuu akkasuma meeshota kun argitaniitoo jirtan cinaa isaatti maashiniiwwan daaku kan adda addaatituyyuu jira. Akkasuma meeshaa juusii fa'aa ijoolleen baattituu kan dhuftu. Egaa kan yeroo baay'ee kaargoo giseen deemu waan akkanaatan arga. Indaa'uun biradistii kanan argineeyyuu haga ammaa dirasii egaa warri fidan baay'ee jira. Tirii fa'a
akka waan tiriin biyya keenya hin jirre cilfaan akka waan biyya keenya hin jirre maankaafa maankan akka waan biyya keenya hin jirre waan akkanaati shamarran keenya biyya harawaati guurree gallee qarshiin keenya kan wanni gimurii itti dhumatu jechuudha. Achi jalqabnee hagaasi meeshaawwan kun olaal kan isa maalinni foon daaku biradistii kana cinaadhaan hoggaa argitanii jiraattan ta'e biyya sanitti inni hawwina isa fa'a kunoo inni jira. Viidiyoo isaa qabadhee dhufeetoo jira jechuudha kun hoggizee isinitti mul'ate ta'e gatii isaa garuu hin gaafanne sababbiin isaa nan gaafanne gatii nuu gaafadhu naan hin jenne kan gatii na gaafattan biradistii kana gatii isaa isinittan himaa odoon baay'ee fagaatii yaada koo itti fufeetan dubbadha jechuudha. Egaa ka gatiin biradistii kanaa birrii 6,000dha. Egaa ka 6,000dha. Hoggaani binna jedhame karakkarameetoo gaafachuu ni danda'ama waan hin binneefan gatii isaa waan baruu barbaadeefan gatii isaa meeqa jedhee gaafannaan birrii 6,000 naan jettee egaa kaa gisee karakkaranii gaafatan egaa kaa 6,000 erga ta'e yoo qannasan birrii xiqqoo wayii qannasu jechuudha. Reedii akka duraanii san waan hin jirre himachuun hafee jira amma meeshaa biyya keessatti illee jechuudha. Shoortii sitti man dubbii gabaabaa sitti immoo bakka already si ta'u ni betatta si ta'u baatu dhiistee deemta baay'ee si karakkaruun minaamin hin jiru bakka gisee tokkicha birrii fakkeenyaaf birrii 6,000 jettee jirti yoo buute birrii xiqqoo wayii buute jechuudha. Isaa gisee takkitti bakka kanaan si taa fudhatta siin jetti odoon dubbachaa jiru kunooti meeshaan bakka kanaan jira jechuudha kan foon daaku hoggaa deebi'ee dhufe ammallee isinittan argisiisaa gatii isaa nuu gaafadhu yoo jettanis ta'e saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa kan juusitillee sadarkaa qaba meeshaan juusii jechuudha. Waa sadii of keessaa qaba akkuma kanachi kan buna kan juusii daaku kan buna daaku kan qimamii daaku sadarkaa qaba garuu sadarkaa qaba kun baay'ee orijinaaladha. Egaa kan warroonni maarkeetti baay'ee bareedaa ta'e dhaqeetoo gaafadhe jechuudha. Bootaa meeshaalee gurguddaa warri beektan hoggaa jiraattanii karaa maabiraata ilii baay'ee meeshaa kwaalitiidha jechuudha kan galu achin deemeetoo gaafadhe jechuudha. Anis achi dhimman qaba dhimma kiyya hoggaan deemuun. Achumaan gaafii keessaniifillee deebisiniif qabadheetoo dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Meeshaawwan kunooti ilaal kan maashinii asiin kunu bakka kanaan dhugaa isinitti mul'ate ta'e karaa harka cinaatti gisee ilaaltan ni argitu jechuudha. Meeshaa kan isaa maalinni foon daaku yeroo baay'ee waan akkasiisan hawwina jechuudha. Odoo fuunee gallee kiiloo meeqa ta'a waan akkanaa kun darbaa laata jedhanii gisee baay'ee waan gaafannu anis nan hawwa. Garuu dhugaan isiniin jedhaan yeroo baay'een isinitti meetoo jira meeshaa takka kaargoongoon dhugaan isiniin jedha meeshaa giseen fuudhee too galu shaanxan kiiloo 3 darbee birrii 300 kafalee birrii biyya nan dhufee 300 kafalee na gubde wannan taanitti maalifan tanaa baasee birriin kun garuu guddateetii miti achii kan kana caalu babbaaseen bite garuu importii irratti baasuu hin qabu. Maalifan kiiloo dabarsee hundaa gad jedhu jechuudha. Sababbiin isaa homaa tokko miti gaafa galteen miti burcuqqoo achii qabdanii miti saanii achii qabdanii yeroo baay'ee warroonni akkanaa kun maa akkana gootan jennee gisee importitti gaafanne maal jedhu madaamii teenyattu gadi bu'ee maal goona nu mararee garaanu nyaatee meeshaa haarawaa baastee akkas taate abaastuka. Birriin ani itti baasu sunoo maal ishiirra inni tsaafuudhe malee ani birrii itti baasee taffidee dhufaa bar. Innaa anis birrii itti baasee taffida waan ta'eef kana akkasitti ilaaluu qabdan ijoollee keenya. Dhugaan isiniin jedha shamarran biyya harabaa jirtan filis baay'ee garaa nama nyaanna namni biyya keessa jiru yaada akkana taati maa yaadduu namaan jedhu dhugaan isiniin jedha kana maratti dhamaatee makiina kan immooyyuu waan nama ajaa'ibu yookaan makiinaan barkeenyaa miti. Makiina kontiraata fuudhanii deeman kan hunduma caalaa nama gubu jechuudha. Kanaafuu meeshaan biyya keessa wanti isin barbaadan mana harabaa keessatti dhugaan isin jedha qoyam koofartiin na hafe mirxii koofartiiwwan mirxii algaalibsiiwwan mirxii ta'an bakka adda kan ta'an waraabeen isinii hojjedha jechuudha. Viidiyoon irratti isinii hojjedha. Warri fedha qabdan koomentii naa barreessaa. Warri keessattuu viidiyoo haga dhumaa dhaggeeffatan hoggaa jiraattan. Keessattuu amma isa baay'ee namni ansoolaa akkanaa biyya keessatti hin argannu koofartiin biyya keessatti hin argamu. Jennee biyya jirru birrii biyya jirru san yookaan 200 yookaan 300 itti baasnee too binne jechuudha. Asitti garuu birrii sanii wanta baay'ee bituu dandeessan isiniin jechuu jaaladha. Akka nama itti mammalee ittiin dhalli jedha Oromooni yeroo baay'ee kanuma dhageenyaa nuyi garuu madaamin teenya meeshaa baastee kanaafuu garaa nu nyaatee akkas goone jennee asitti dhufnee tan karaattannee qarshiin keenya nu hin qabna jennee asitti booletti gibira gabbarree too baanudha jechuudha. Kanaafuu please
ofaa qoxxomnu, ofaa eeggannu. Qarshiin biyya keessatti baay'ee nama barbaachisa. Ittiin hojjechuuf, ittiin waan tokko godhuuf isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii naa qaba.